waan ramadaana keessa godhuu qabanii fi dhiisuu qaban. Niyyaan san hin jiraanne soomanni nu rogon qabu jechuudha. Bakka irra dhaabbatuun qabuu ta'a jechuudha. Soomanuudhaaf dura niyyaan jiraachuu qabdi. Niyyaan tun akkam? Niyyaa galgala buluu ogguun jedhu kana galgala maghriba booda soomana furanii nawwaytu sooman qadiin jedhan jechuudha xiyyaa miti. Namichi tokko soomana kana guutuu soddommeen soomana dhajee guutuu akka niyyatamoo moo galgaluu niyyachuu qabaa jedhan. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزاه الله عنا خيرا ما جزى نبي عن أمتي ورسول عن قومي فصلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين خيق إسلاما بكجر تنتي إرجانتي يتونسنتي هاجيس إن شاء الله بلين سومنا خنا وهي واللي يقدم فينا أكستي واتقشوا نجر قدوم فنا ولي في نجر واني نجر رمضان لا تشوف أحكامه وهي أحكام رتي سيرة رمضان waan ramadaana keessa godhuu qabanii fi dhiisuu qaban. Kana insha Allah seera ramadaanaa ahkaama ulaagaalee waan soomanni irratti fayyaa namaa ta'u soomanni kun hin agarree itti eeggatan qushaasha irraa eegan soomana kana calleessuuf soomana kana agarree akka rabbiin fadhu sanitti soomanni agarree soomanni kun irraa qeebaluudhaaf hawaasa keenya agarree soomansiisuudhaaf qaraara jira toorarra jira jechuudha. Hawaasa kana sheekotii soomansiisa. Hawaasa kana ummata diin beekuutu hoogganaa jechuudha. Tanaaf soomanni ummata akka fayyaa ta'uuf soomanni hawaasa keenyaa akka soomana bareedaa qeebaltii qabu ta'uuf akkasitti callaa qofa akka isaanii calleessinee waan ijee fi girdii hin qabne insha Allah hanga danda'amutti akka eeggataniif jecha كنو تورر جرا نيا في سومن أكملت وله ناجي وبلسقي. نعم النية نيا يجورا سومن خيست نيان أكمل وله دم تنيا في سومني جيك قافت نيان ركني سومناتي سومنا ركني سا ركني سا خسومني إرد أبتو تكوني يا دا يجورا yoo niyyaan san hin jiraanne soomanni nu rogon qabu jechuudha. Bakka irra dhaabbatuun qabuu ta'a jechuudha. Duuba rukniin soomanaa niyyaadha jechuudha. Niyyaadha. Wamaa umiruu illaa liya'budullaha mukhlisiina lahu ddiina. Kana jaa rabbi waan ajajamneeya rabbiidha gabbaruu malee hin ajajamne mukhlisiina haala isaa qulqullaa'oo ta'anii qulqulleessoo ta'anii diina ibaadaa. ilmi ما وان أججمني يا وما أمروا وان أججمني إلا ليعبدوا الله أكربي جبرني في ملء مخلصين له حال إساق كل ليس تاني ربي دين عبادة تناف عبادة كل ليسون هنا أجر نيادا فيانا نيانا ما فياته ولا شو نيانا ما نجر جرات شو تنافي إنما الأعمال بالنيات فكبروتيس وجيل المنما النيادان سبتيا أكنا جو إنما لكل امرئ ما نوى المنما شفافو وان إن نيته جراجي نيرة قد أبتة جلابني دلغان جلابني سيدا نياد دلغاتك جلابني سيدا نيادا بكيسين رابو باتو تابيان سيدا مناران سيدا نيادا يجود وني جلابان قبني وني بكت قدوم فنين قبني دلغان تاتو بيخا براري تاتي براري تناف سومنو داف دورا نيان جراچو قبت نيان تنكم نيان تني سومني خن سومنا فردي دايوتي سومنا أما فولتي دي بني خنا
soomana fardiidhaa kana yoo ta'e niyyaan galgalaan buluu qabdi jechuudha. Niyyaa namtichi soomanu galgala bulchuu qaba. Soomanni immoo yoo sunnaa ta'e galgalallee bulchuu ni danda'a, ganamallee yeroo man agarree sa'a 2 sa'a 3 sa'a 4tti yoo qonqoo nyaatin san dura an soomana jee soomanuu ni danda'a. Qonqoo dhabee jechuudha. Garuu immoo soomana fardii yoo ta'e niyyaan galgala buluu qabdiya. Hadiisaa jira man lam yubayyiti siyaama min al-layli falaa siyaama lahu. Namni nagarree soomana galgalan bulchin soomanni isaaf hin jiruya. Soomanni galgala buluu qaba. Galgala bulchuu qabda niyyaa. Boruuniin soomanaan eedana si keessa buluu qabdi jechuudha. Akkasitti soomanni boruun agarree bakka harkataa jechuudha. Man lam yubayyiti siyaam. Kana jee Nabii sallallahu alaihi wasallam namni soomana halkan hin bulchin falaa siyaama lahu, soomanni isaaf hin taane je. Kuni gaafa soomanni fardii ta'e jechuudha. Yoo soomanni sunnaa ta'e immoo niyyaan galgalallee kan buliin ganamuma waan nyaatu manaa dhabee waan ogguu dhabee abwaan firraa hin soomana jechuu ni danda'a jechuudha. Akka Nabiin sallallahu alaihi wasallam hal indakum shay'un jee gaaf tokko dhufee waan qabdanii waan afaan kaayyatan jennaanu hin jiruu jaan fa inni izan saa'imun eega kasaati an firraa hin soomanaa jee jaan Nabiin sallallahu alaihi wasallam akkasi soomana sunnaadhaa yeruma feete eegaluu ni dandeessaa jechuudha. Yeruma feete ganama sa'a 2 sa'a 3 sa'a 4tti achumaan jechuu sharxii san dura qonqoo nyaateen jechuudha. Tanaaf soomana kaan immoo fardii niyyaan galgala buluu qabdi jechuudha. Niyyaan galgala buluu qabdi. Niyyaa galgala buluu ogguun jiru kana galgala maghriba booda soomana furanii nawaytu sooman qadiin jaanii jechuudha khiyyaa miti. Akkasii miti. At-talaffuzu bin-niyyaa niyyaa nagarree afaan irratti asin baasan dhorkaadha. An-niyyatu mahallaha al-qalbi, niyyaan bootaan siidhaa qalbiidhaa waan qalbii irraa akkamitti afaan irratti as baastaa'u. Niyyaan bootaan siidhaa qalbiidhaa bara. Waan silaa bootaan siidhaa qalbiidhaa arraba irratti gabbaasuun dhorkaadha. Tanaafuu at-talaffuzu bin-niyyaa sanii osoo hin taane tagandi keenya ji'oo tana nawaytu sooman qadi ana daa'e fardi shahri ramadaan haadii sana hajaan san jechuu khiyyaa miti. Galgaluma niyyaa bulchita boruuniin soomanaa. Tanaaf niyyaan akkana ta'uu qabdii jechuudha. Kan biroo gaafii ulamaa'iin dhiheessan akka jaan ulamaa'iin namichi tokko soomana kana guutuu soddommeen soomana jee guutuu akka niyyatamoo moo galgaluu niyyachuu qabaa jaan. Galgaluu soomana kana halkan irraa soomana niyyachuu qabamoo moo guyyuma tokko gaafa soomani dhufu baatii dhalliin soomana jee ni geessii jaan baatii guutuu akkas niyyachuun gariin ulamaa'iin akka jaan soomana kana niin soomana jaanii takkitti niyyachuun baatii guyyaa soddomeen niyyachuunis ni taati jaan. Garuu arja halqooliin jechi irra caalu jecha duraasan halkanuu bulchuu niyyaa halkanuu niyyaa haarawaan bulchuu saniitutu irra caalaa jaan. Tanaafuu ummata keenya niyyaa nagarree galgalaan bulchinee soomana keenya akkasin niyyaa galgalaan bulchuu qabnaa jechuudha. Boruuniin soomanaa ta'ettu akkanaa jaache gaafin duraa tana deebisaan siidhaa.